hin beeknu isaan miti biyyootuma guddatan keessatti iyyuu filannoon karaa dijitaalawaatiin ta'ee haga ammaa sirnaan deemame baay'ee isaan argine. Suni maallaqa irraa gurrachuudhaaf warra Awurooppaa irraa maallaqa gurrachuudhaaf kan jedhu dijitaala goone maallaqa barbaada. So maallaqa irraa qicatu kanu. Yaa mee galatoomi doktor haala gaariidhaan dhimmoota sanarraa waa tokko jenneerra. Haa ta'u mee rakkoonni jajjabduu qabna otoo gara impaayiraayyuu naqinii garuma mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti rakkoo wal dhabdee gufuu hanqinoota iftoominaa fi yeroo ammaa kana daran cimaa ta'ee jira. Wal dhabdee gaafansiin jedhu jaarmiyaa ABO biyya alaas ta'ee dirree keessatti nam tokkeen yookaan nam lameen waliigalee yeroo mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo unkuteessee miseensi deeggartoonni jaarmiyaa kanaa akka irratti hirmaatanii hojiin hojjenne godhantu jira. Gufuulee gurguddootu jira. Gufuulee gurguddoon kun beekta yoo ta'e miseensota 90 yookaan qondaalota koree hojii raawwachiistuu ta'an 90 waliin rakkoo mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo keessa jira. Shiratu deemaa jira. Shiroota deemaa jiran kanaaf furmaanni haa godhamu jennee hoggansatti xalayaa barreeffanne. Xalayaan sun nuun deebine. Xalayaan sun nuun deebine haga ammaatti hanqina iftoominaati. Kana gaafan jedhu gaafiin kun gaafii bu'uuraati. Rakkoo hoggansaa tokkummaa fi kallattii qabsoo irratti xiyyeeffanne wanta kana sirnaan hubachuu waan barbaachisuu fi uummanni Oromoo illee sirriitti beekuu waan barbaadu akka barbaaduu fi iyyanni nuti qabxii 10 qabu 1 2 3 4 5 jennee aga 10 furmaata isaa wajjiniin dirreetti arganne. Hogganatti arganne. Hogganni sun garuu waan sana deebisee ilaaluu hin dandeenye. Kana sababni godhamuuf murni wal fakkaataan, murni xiqqoon wal fakkaataan laga tokkotti, ganda tokkotti, bakka tokkotti dhalatan zoonii tokkorraa qofa wal gurmeessan biyya alaa fi biyya keessatti ta'anii mooraa qabsoo Oromoo diigaa jiru. Qabsaa'onni gameeyyii gurguddoon dirree qabsoorraa dhageettii dhabanii qabsaa'onni kichuun kaleessa OPDO keessaa baatee dhufte dirree qabsoo irratti galtee hattuu gantuu warreen ganan warreen hatan yeroo jedhamutu dhaga'amaa jira. Qajeelaan namni jedhamu hattuu jedhee yeroo nu arrabsu argine. Qajeelaan hattuu jedhee nu arrabsuudhaa fi tokko diinagdeen aga har'aatti waggaa 3 guutuudhaaf waggaa arfaffaa keessa jirra funaannee jirru uummanni Oromoo miseensonni jaarmiyaa ABO keessa jiran hundi isaanii miidiyaa kana laalan ragaadha. Gaaf tokkitti diinagdee amma kanaatu dhufe amma kana hojjettan jedhee odiit godhamee namni odiit godhee diinagdee haga hammaatti miseensaafis koree hojii raawwachiistuuf illee dhiyeessee jiru. Kan diinagdee irra deemee funaanaa jiru isaan. Hanni diinagdee irraa immoo abalurraa horiin akka kanaa akkaawuntii abaluutti darbee jedhamee haga ammaa ragaan dhiyaate hin jiru. Sobni yeroo irra deddeebi'amee dubbatamu dhugaa fakkaata. Diinagdeen isaan akkaawuntii namaa irratti galcha warra hattuudha jedhaniin kun hin jiru. Garuu kan horii funaanee aga har'aatti odiit koree jaarmiyaa ABO keessa waggaa 3 fin ture. Waggaa 2 wayi fin ture. Isaan wajjin itti gaafatama ijaarsaaf siyaasaa kan miseensota deeggartoota jaarmiyaa kana keessaa guutuu ijaare tokko tokkoon dubbisee miseensa godhe ana. Uummata kana fuuldura dhaabbadhee doon sobu. Ani kanan hojjedhe dantaa koo otoo hin taane dantaa qabsootiif. Gaafan biyya baqaa keessa jiru irraa kaasee sadarkaa dippiloomaasiyaatti hojii gurguddaa hojjetamee jira. Horiin achirraan fudhatame iftoominaan koree
hojii raawwachiistuu dirreetiifis gale aga ammaatti hin jiru. Mallaqni dhufus meeshaalee adda addaa argatanis waan argatan ofumaa namootumti lama dhoksanii kan deemantu jira. Tokko horii waggaa 3 guurame gaaf tokkitti odiit godhanii namatti agarsiisanii qaban. Hattuun eenyu akka ta'e hattuun kan odiitiin goone kan horii uummata irraa funaaname miseensa irraa funaaname tokko lamaan kan odiit godheetoo kan namatti hin himnetu hattuudha. Amma maallaqa doolaara 300, doolaara 400, doolaara 500 guuramee jennee himna. Garuu doolaarri ammi guurame kun dirree qaqqabee gaafa akkas jedhamee koreetti nutti illee himame warra horii guureetti kennetti illee hin himamne. Yeroo tokko horii akkasiitu miliyoona amma kanaatu iddoo akkasiitti bade miliyoona amma kanaatu iddoo akkasiitti bade yeroo jedhamutu dhaga'ama. Horii bade jedhamu kana ragaan dhuguma mootummaan qabachuu fi qabachuu dhabuusaa wanti mul'ate hin jiru. Cinaatti mafkatanii mootummaa fi yookaan namootatti qabachuu danda'u. Odiiti isuma kana immoo isuma bade jedhamu kana immoo iftoominaan miseensotaaf yookaan koreedhuma hojii raawwachiiftuudhaaf haga har'a ammaa dubbatameen beeku. Warri akkasii otoo ati dhugaa qabdu miseensi 90 nam tokko himate nam tokkitti jaarmiyaa kana hunda harkatti galchee koree hojii raawwachiistuu nama 90 barreessee nama tokko himate deebinuu deebisuurra gabbayee marroon nu arrabsee jechuudha. Amajjiirratti kaleessallee eeggadallee gabbayee ammallee suman kana dura jedhe sanan jedhaa jechuun jira. Isuman kana dura jedhe maal gootuudha? Kun tokkoffaa tuffii uummata Oromooti. Uummata Oromoo tuffachaa qabsaa'uufiin hin danda'amu. Kana gaafa jennu warri uummata Oromoo tuffatu uummata kanaan bilisan si baasa yoo jedhe garaagarummaan isaa warra kana duraarraa qaban maali? Maal jedha beektaa Oromoon gaafa mammaaku jibicha korma ta'u golatti beekuu jedhan. Jibicha korma ta'u golatti beekuu jechuun kan ummatichaaf ta'u sasumatti argina. Kan har'a gaafii uummataan dhageenye. Dantaa ofii fedhii ofii malee kan miseensi waan dubbate hin dhageenye dhugaaf soba hadda baasee itti dhufee hin gaafanne nama maayikii qofaan dubbatu wanta ta'ame maaltu ta'e jedhee otoo sin gaafanne namni isatti dhiyoo jiru tokko namni hinni ergatu tokko isaan lamaa yoo walii galan dhimmi sabaa gatii akka hin qabnetti fudhatu isa kanatu bilisummaa Oromoof Oromiyaa naa fida jedhee heeguun baay'ee ulfaata. Kabiraa qajeelaan itti gaafatama diinagdeeti. Damee dantaa alaa silaa damee dantaa alaa jaarmiyaa akka ta'uu danda'u nama damee dantaa alaa fi damee ijaarsaaf hawaasarra hojjetudha. Namni ijaarsarra hojjetu yookaan jaarmiyaaf siyaasarra hojjetu jaalbooree lammiiti. Jaalbooreen ofirraa dhiibanii gara biraatti deebisanii nama diinagdeerra hojjetu itti gaafatama ijaarsaaf siyaasaa godhan seerarra waan hin jirre. Seera maaliitiin yookaan ulaagaa maaliitiin akka booree dhiibanii qajeelaa damee dantaa alaarra kaa'an namaan galu. Seerarra hin jiru abbaa diinagdeeti. Itti gaafatama kan qabu ga'umsallee kan qabu ayyoota wajjinillee haasa'ee akka ayyuu tokkotti hubata kan profeesaroonni doktoroonni wajjin haasa'anii hojii fi hubannoon siyaasaaf ijaarsi inni qabu bilchinni inni qabu kan irraa mul'atu booredha. Yoo garee fi murna walitti aantu kan waan jettee walii fudhattu qofa fudhatanii gara tokkoon deemanii akka waan namni gandummaa wal ijaaretti faayiroo haasamutu jira. Ganda tokko keessatti wal guurtee dhugaa sabaa dhoksitee diinagdee dhufu odiitiinsaa dhokatee diinagdeen akka har'aatti waggoottan arfan kanaaf guuramaa jiru gaaf tokko gabba'amee odiitti ta'een beeku. Yeroo tokko gaafii gaafanne diinagdeen odiitiin taa'annaani
gabba'aniiti miidiyaa piippiin dhageessu irratti iddoo akkasitti maallaqa ammasii ergine iddoo akkasitti maallaqa ammasii ergine jedhanii odiit godhanii miidiyaa hawaasarra gadhiisan. Namoota bilchinni amma sanaa jalaa bade irraa bilisummaa Oromoo fidu jedhanii eeguun ni ulfaata. Hanqina hoggansaatu jira. Hanqinni hoggansaa hoggansi tokko hawaasa isaa ka dhaggeeffatu dhugaa ka dubbatu calliseetuma hattoota maalota jechuun hattuun kan maallaqa guuramaa jiru kana miseensaafis ta'ee koreef miseensonni gareen jiran maallaqni kun irratarra darbaa jedhu maallaqni irratarra darbitu xiqqoo maallaqni guurame jedhamu guddaa maallaqni sun bakka sana qaqqabuu dhabuudhaa fi qaqqabuusaa immoo kan irraa mirkaneeffatame koreen irraa walitti haasa'amee dubbatamu tokko hin jiru. Tokkoffaa nama dameensaa dameen inni jaarmiyaa biyya ga'umsaaf yoo ta'e booree lammiitu caala qajeelaa Siraaj. Qajeelaan nama kaleessa qabsoottis makame nama kaleessa qabsootti makame darbees immoo nama dubbatee illee nama amansiisuu hin dandeenye nama ga'umsa illee hin qabne garuu gaafa afaan bal'atee nama arrabsu nama guddaadha. Mee waan inni jedhu nu dhageessisi asirraa kaanee waa tokko dubbachuu barbaada. Hojjetamu waan ifa galaa waan namni kamiyyuu argu erga dinagdeen immoo dhufee dirreerra ga'ee booddeellee karaa miidiyaa keenyaa irratti biyyoolessaallee walii dabarsuutti jirra jechuudha. Egaa har'a xiqqoo ishee wanti wal yaadachiifnu yoo jiraate namuu beekaa namni mana kana keessa jiru namni sagalee kana dhagaa jiru hunduu har'a eessa akka geenye inuma beekaa jechuudha. Biyyattiin illee maal keessa akka jirtullee inuma beekaa. Kanaafi waan tokko yeroo deemuudhaa agarra. Hannatu jira. Hanni kun immoo maayinni maqaa waraana bilisummaa Oromoodhaan dhaate ammayyuu kan maallaqa akkas akkasii fuunee waraana bilisummaa. Hannatu deemaa jira jedhe. Hanni nuti miidiyaa amma ittiin dubbachaa jirru kana miseensota gaafa isaan ari'an jechuun gaafii isaanii deebisuuf didan. Wal gurmeessineet miseensi faca'ee akka halatti badee hin deemneef waraana bilisummaa Oromoo gargaaruu qabna, dirqama qabna jennaan karaa nuti jenneen qofa godhaadhaan namicha faannoo wajjin gabbayee hojjetu gaafa barbaade faannoo dimokiraatawaa jedhu gaafa barbaade dimokiraatawaa jedhanii hojjeta wajjiniin hin hojjennu. Oromoon hayyoota hedduu qaba, beektota hedduu qaba. Koree hedduu kan ta'uudhaaf hojii jaarmiyaa kana hojjechuu danda'antu jira. Dippiloomaasiin harka nama tokko, diinagdeen harka nama tokko, jaarmiyaan harka nama tokko, miidiyaan harka nama tokko, gaazexaa maqlacaa yookaan gaazexaa ittiin baasan harka nama tokko. Nama tokkotu hojjechuu jira. Kan ammoo miseensonni hiyyachaa jiru. Rakkoon namichi kun geessisaa jiran furaa. Jennee gaafatti barreessinu gaafii nuti barreessineef deebiin hin deebine. Olaantummaa isaan qofti murnaan walitti dhufanii ani gandaan jedhuun ganda bakka hin buutu gandi warra kana bakka hin buufanne. Gandi sana keessa ayyuu jira beektota jira dhugaa kan beekantu jira bakka hin buufanne. Hanna gaafa jedhu waraana bilisummaa Oromoo gargaarree horii dirreetti erginee jenne malee hinanneen jenne hinnu isa maalii namanna inni maal akka ta'eef amanna nama gaafii namaan dhageenye nama maal jenneetitti ergina. Kanaaf nuti ammas gurmoomnee jirra waraana keenya ni gargaarra maallaqa funaante sana dirreetti funaante wajjin odiit godhii jalqaba isaa odii ta'a godhu. Kanaaf qacalummaan hoggansaa akkasii kuni doorsisoo adda addaa afaa yeroo dubbatantu dhaga'ama. Maaliif akka nu doorsisuu barbaadaniif naaf hin galu. Doorsisoo gurguddaa yeroo isaan dubbatantu dhaga'ama godhu. Kanaaf qabsoo bilisummaa Oromoo hoggansoota silaa namoota ga'umsatti qaban, na'umsa muuxannootti qaban, namoota dirree qabsoo keessaayis waggoota dheeraa turanii fi gameeyyoota qabsoo ta'an hedduun otoo jiranii
warreen walitti dhiyoo jira wal fakkaatan namoota 5 iddoo tokkotti qabatanii koreerra aanne waa murteessinaadhaa fi biyya alaattis warra wal fakkaatan murna wal fakkaattu walitti funaananii yeroo ittiin show agarsiisantu jira. Arraba nama arrabsuun dura attuu gantuu namaan jechuun dura ragaa qabatamaadhaan horiin isaan funaanan horiin namni immoo fakkeenyaaf akkaawuntii koorratti nama galchee nama tokko natti fiduu danda'u yookaan dhaqee kanan maallaqaan irratti fidee abaluu irratti akkasii jedhanii ragaa qabatamaadhaan fiduu danda'u. Isaanitti garuu maallaqni gale ragaa qabatamaadhaan kan miidiyaa irratti ibsilee odiit godhanii too maallaqni odiit godhamuu qabadha. Maallaqni waggoota meeqa funaaname maallaqni guyyaa tokko odiit ta'een beekamu buusuu isaa dhageenya malee karaa inni funaannamee dhumu bakka inni itti darbu iddoo akkasitti horiin qabame iddoo akkasitti akkas ta'e gaafa namni callisee dhiisu wallaalee si'anii nama arrabsu. Biyyoota adda addaa keessatti dippiloomaasii hojjannee maallaqni funaanamee jira. Mootummoota irraa dhaqanii horii funaannachuu danda'u. Meeshaa adda addaa galchuu danda'u. Waan adda addaa hojjechuu danda'u. Garuu aga har'aatti hoggansi dirreerra jiru qixa isaaniitiin hin beeku. Ganda warra soddaatti goruu danda'a. Gurgurachuu danda'u. Beeksisuun isaaniif araama. Hagam yoomii wal jalaa dhokatee qabsoon akka geggeeffamu nama tokkee fi nam lameen marroo fi jireenyaa qofatu qabsoo Oromootiif bakka bu'a yoo ta'e inni kan biraa isaan faana qabsaa'aa jiru kun qabsoo Oromoo keessaa qoodan qabu yoo ta'e namoonni lamaan kun akka barbaadanitti itti taphatu qabsoo Oromoo yoo ta'e kuni qabsoo sabaa otoo hin taane qabsoo garee qabsoo murnaati. Ani akka waliigalaatti kuni wantoota nuti keessa turre akkanan irraa dubbachuu jiru. Egaan isaan nu arrabsuutti turan. Kan gabbaanii maaliif namni kun gurmaa'ee waraana isaa gargaara. Bittinnoomne amnuure dirqama qabna waraana keenya gargaaruudha. Nama sitti gumaachuu, diinagdee sitti gumaachuu, yaadas gumaachuu fi dirqama qabna. Oromummaan nu kenna. Qabsoo kana isaa hin eegalle. Kan dura eegalle jira, kan booda eegalle jira. Dirreedhuma qabsoo keessa warra jiran keessa. Kan nu dura eegalan hedduu jiru, kan nu booda eegalan hedduu jiru. Kan ilmoon itti dabartee qabsoo kana geggeessaa jirtullee jira. Kanaaf qabsoon kun hunda keenyaaf qabsoo keenyadha. Karaa dandeenyuun yaada dandeenyuun diinagdeedhaan gumaachuun dirqama. Kanaaf qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti wal dhabdee gurguddaatu deemaa jira. Wal dhabdee araaramuu hin dandeenye. Kan piippitti harka qabna ofii keenya keessoo keenyatti waa furuu hin dandeenye. Gufuu qabsoo keessa taa'ee akka qabsoon namni waliin galle deemu jira. Kanaaf hanqinoota iftoominni hanqinatu jira. Hanqina hoggansaatu jira. Inni kuni furmaanni isaa maal fakkaata? Yoo maal godhan fala fiduu danda'a? Ka jedhu si dhiyeessa Dr. Galatoomii, I think waan baay'ee kaastee ati gaa miseensa waan taateef gadi fageenyaan diiteelii isaa kaastee jirta. Ani immoo miseensa miti garuu gargaaraa wabootiin ture. Gargaaraa ta'e waggaa 5-6 ol itti siqee hordofuuf yaaleen ture. Observationii adda addaatiin qaba. Qajeelfama jalqaba irratti maal jedha seete seera adda bilisummaa Oromoo keessatti gargaaraa yookaan deeggaraan tokko waggaa 2 itti fufinsaan yoo qabsoo gargaaree jedha. Waggaa 2 itti fufinsaan yoo gargaare miseensa guutuudha. Seera adda bilisummaa Oromoo irra jira. Kun seera tumamee jirurra jira. Yoo itti fufinsa waggaa 2 continuously namni tokko qabsoo bilisummaa Oromoo gargaare namni kun miseensa jedha seericha irratti. Kanaaf itti Galatoomi, ani waan sanis hin beekun ture miseensummaas barbaadee waa sirraa argachuuf miti dirqama Oromummaatu na dirqa. Rakkoo Oromootu na dirqa. Qabsoon kun qaanqeen ishee kanaaf ta'e waboo bira jira. Waboo bira qofa jedheen yaada. Waboo yoon gargaarre ani Oromummaa maaliin qaba? Waboo kana wajjin jalatti hiriirree utubnee gargaarree jabeessinee gara furmaatatti adeemsisuun barbaachisaadha jedhee waan an amanuuf kana malee carraas waan hin qabneef hireen Oromoo waboon ala waan hin jirreef wabootti siqnee gargaaruu qabna jedheen yeroo bara waggaa 5-6
isaanitti siqee maaliin isin gargaara jechaan ture waan anu wadheen qaba observationii tokkoon qabaanis. Rakkoon qabsaa'ota gidduu in uumama. Kun haaraa miti wal dhabdeen in uumama. Waanuma jirudha. Warra Palestine keessa hin jiraa. Walirraa faffaca'uun qoqqoodamuun. ANC keessa hin ture Afrikaa kibba keessa jechuudha. Paartii Maandeellaa keessa rakkoon akkanaa hin ture. Qabsaa'onni wal dhabdeen tokko isaan mudachuu danda'a. Kun waanuma jirudha. Rakkoo miti. Waliigaluu dadhabuun waanuma jirudha. Garuu hoggansatu kana sirreessa. Rakkoo san akkamitti furraa kan jedhutu gaariidha. Rakkoo kana furuu dadhabuutu rakkoodha. Wal dhabdee kana furuu dadhabuutu rakkoo ta'a. Kanaan bira darbee garuu gufuu walitti ta'uun rakkoo guddaadha. Because tokkummaa sabaa diigaa, tokkummaa qabsaa'otaa diigaa, miseensa haamilee buusaa, miseensa nurraa akka deeman akka baqatan godha. Waan ta'eef gufuu walitti ta'uu jalqabuun farra ta'uudha. Diinummaadha. Amma waboo keessatti wanti mul'atu iftoomina dhabuu, itti gaafatamummaan baduu, seera qabeessa karaa seera irratti hundaa'anii murteessuu kana qofaa miti. Ittiin deebi'a. Rakkoon jabaan waraanicha mudate rakkoo hoggansaati. Hoggansa hin qabu waraanichi. Amma gaafa laallu hoggansi amma hogganaadha jedhanii as gadi ba'anii uummata arrabsutti bobba'an kun aadaa godhatanii. Uummata arrabsuu kana aadaa godhatan. Amajjii irratti arrabsinii har'asin arrabsinaa jechuudha. By the way, miseensa mitii kan arrabsan wanti marroon jedhee yoo dhaggeeffate isa maallaqa guuru miti inni maallaqa kennu sunu hattuudha jedhe. Mee namni kennu maal hata? Garuu uummatatti akkanan jettu. Nutu isaan caalaa isiniif dhimmamaa. Gargaarsa keenyan kara keenya fidaa malee gara isin hin deeminaa jettee kadhatta malee uummata maallaqa baasaa jiru. Uummata maallaqa baasaa jiruun isin hattoota jechuun I think waan haasa'uyyuu nama beeku natti fakkaatu nama naamusa qabu. Yeroo duraa sana amajjii irratti gaafa dubbatu itti dhiifama gaafachuu qabaa uummata kanaan jechaan ture. Har'a irran deebi'aa jedhe. Irran deebi'aa hattootaa. Kuni hogganaa ta'uu akka hin dandeenye hanqina jaba akka qabu ga'umsa akka hin qabne ga'umsa seeraatis akka hin qabne waan agarsiisudha. Anaaf iftoomina dhabuun kun maalirraa madda yoo jette dadhabina hoggansaati. Hoggansi kun hanga ammaatti akkan laalutti gaditti siqeen laalaa ture. Beekadhu. Ijaarsaan jaarmiyaadhaan seeraan deemuun barbaadu hoggansi kun. Ijaarsan qabu waan ta'eef warra biyya alaarraa gargaaru ijaaruu qabnaa gaafa jettee ni gaafattu sirriitti dubbatan hin nufu. So uummanni biyya alaa of ijaareet karaa tumsa wabootiinis har'as jaarmiyaa baa'oo waboo jedhee of ijaareet waraana kana gargaaruu qabna garamiin gargaarra jedhee ulaa barbaadee gargaaraa ture uummanni kun. Ilaalcha siyaasaa adda addaa qabaachuu danda'a. Waraana kana malee abdiin qabnu jedhaniiti tumsa jala seenanii jaarmiyaa baa'oo waboo jala seenanii maallaqa buusanii nuuf dhaqqabsiisaa jechaa turan. Uummata ijaaruu hin danda'an jarri kun. Uummata dhiisii miseensa waboo kana bakka tokkotti leenjisanii bakka tokkorraa bobbaasanii hin beekan. Waraanni bilisummaa Oromoo marroodhaan bobbaafamee beeku hin jiru. By the way, akka waliigalaatti. Ajajoota adda addaatu jira. Tarsiimoo ofii isaanii qabu. Duula ofii isaanii godhu. Sanuu gaafa fedhe itti iyyaa kana dhaabaa jechaa kanan godhinaa jechaa
La rakkoo adda addaatu jira. Keessoo rakkoo waraana keessa jiru. Waraanni hooggansa qabu. Amma ajajoonni biyya keessa jiran rakkoo waraana keessa jiru kan furatu waraanicha. Nu himite. Waraanichi akka waraana tokkotti hanga har'aatitti central commanding qabu waraanni kun. Nutu maqaatti godhee supreme command jennee maal jennee haasaa bara. Akka humna booru mootummaa ta'utti. Akka ijaarsa dameewwan adda addaa qabaatee akka ijaarsaatitti akka deemu. Okay? Dadhabina hogganaati jechuudha. So waraanichi bakka jirutti immoo wal gurmeessee of wal leenjisee har'as duula adda addaa ofuma isaatii bobbaasaa jiru. Waraanni Oromoo kabachiisee hangana nu fide kun marroodhaan hin ijaaramu. Marroon murna isaa qabatee bakka tokko jira. Murna adda addaa bakka adda addaatti gaafa leenji'an as dhuftan malee beegii dhuftan malee jechaa sossodaachisaa warra turedha kun. Kan giddu galaa by the way ammayyarraa beegii dhuftan malee maali rakkoo adda addaatu jira gaafa jedhaniini waraana kana hunda asii kaasnee hanga akkasitti gaafa oofnu harka diinaa keessa bu'uu dandeenya. Kana immoo gadhiisnee deemnaa. Kanaaf humna guddaa kana sochoosurra warri leenjisanaas dhufanii maaliif hin leenjisne gaafa jedhamu isin ajajan fudhattanii jedhamanii akka diinaatti ilaalamanii dhiibamanii kan dhiisee bahu kan baqatu baqatee inni dhumaa immoo diinatti gala. So kuni maaliif ta'e ajajoonni silaa central command keessa bakka tokko ta'anii tarsiimoo waraanaa tokko baafatanii karoora yeroo itti godhame action plan with time bound action plan godhatanii kaartaa tokkorraa waraana kana waloodhaan murteessanii waloodhaan bobbaasu. Kan keenya akkasii miti. Ajajaa olaanaa gaafa jedhan nan qaana'aniidhuma. Ajajaa olaanaan silaa kan waraana walumaa galatti bakka tokkotti ajajee bobbaasuudha. Ajajee bobbaasee isin beeku kun. Okay? Maaliif maqaatti goonee akkanatti jabeessinee haasa'aa turre? Inni mallattoo waraana kanaati. Okay? Isa jabeessuun waraana kana jabeessuudha. Qaama kana jabeessuudha. Jennee utubnee waan gargaaramu hanqina isaa utuu beeknu hanqina isaa kana hin tolfanna. Hin guunna karaa adda addaatiin. Ga'umsa itti uumna. Waan barraa'us barreessine waan dubbatamuu qabus akka dubbatamutti qopheessine miidiyaa adda addaa irratti gaafa bahan akka isaan itti dubbatanitti leenjifnee yoo barbaachise. Okay? Miidiyaa barbaannee fi miidiyaa itti deemuu qaban. Waa'ee miidiyaa irrattis laal kana irratti jettee gaafa walii galtu deemanii karaa ri'iyoota faatti bahu. Miidiyaa diinarraa bahu. Siin immoo OMN irra baatee jedhanii si komatu. OMN miidiyaa Oromooti bara. Haa toltu haa baddu. Okay? Hoggana akkanaati. Waraanni kun hoggana jabaa qabaachuu qaba. Ofii isaatiif filatee muudachuu qaba. Rakkoo achi keessa jiru hundi kan furamuu danda'u yoo waraanichi hogganaa filatee, okay, hogganaa jabaa, hogganaa waloo, hogganaa seera jalatti bulu, hogganaa itti gaafatamummaa seeraa, siyaasaa, aangoo, naamusaa qabu. Accountability has 3 or 4 forms. Accountability for mandate, for power. Report gabaasanii kana jedhanii himaniin beekan bar waraana isaaniiti. Kanatu deemaa ture. Humna akkanaa qabna turre. Akkanatti hojjanne. Kana arganne. Kanaan immoo hanqanne. Amma kana godhuchuu qabna jedhanii. Mandate. Accountability for the mandate, for power. Itti gaafatamummaa waa'ee aangoo, waa'ee siyaasaa, fudhatama waraana gidduutti. Isaan baqachuudhaaf ijoolleen keenya diinatti galte. Kanaafin yakkamtoota siin jedhan. Murni kun
kun olaantummaa nam tokko eegsisuudhaaf. Kun diinummaadha. Waraana bilisummaa Oromoo tokko qaama bilisummaa Oromoo tokko qaama biraa waraana bilisummaa Oromoo irratti bobbaasuun yakka kun. Waliin dhagahan gaafa sanyiinfaa diinatti galan gammachuu guddaadhaan gadi bahanii xannachatu nurraa deeme. Xannachatu nurraa cite jecha haasaa turan. Silaa akka hoogganaa wabootitti qaamni tokko namni tokko gaafa sirraa galaafatamu yookiin immoo namni tokko gaafa sirraa deemu gadduu qabda. Gadditee gadda kee ibsitee silaa haala barbaaddee isaan wajjin mari'attee ofitti deebisuudhaaf kakkadhatta dhiifama gaafatta waan balleessite irratti. Nama biraas horatta. Miseensa ofitti fidaniin beekan kan jiru facaasaa kunoo xiqqeessanii diina akka abdatu waraanni bilisummaa Oromoodhaaf jedhee wareegama kaffalaa ture diina abdateen waraage. Qaama isaa sodaateet diina abdatee diina dahoo godhatee deema. Kun waan baay'ee si gaddisiisu ta'uu qaba sila. Hoggansi kanaaf hin gaddine. Xannachatu nurraa deeme. Amma maal seete? Murni marroo fi jireenyaa fi asii biyya alaarraa wacan kun gareen arrabsoo kun xannacha qabsoo Oromoo waan ta'eef farra qofa miti. Xannacha qabsoo Oromoo yakkamtoota waan ta'aniif ofirraa muree kutee achi baasee hoggansa waliin murteessu seera irratti hundaa'ee murteessu kaayyoo fi sagantaa irratti hundaa'ee karoora baafatu tarsiimoo uummatu karoora san immoo itti gaafatamummaadhaan kan raawwachiisu kanatu barbaachisa. Hangan ani hubadhetti ijaarsa sodaata warri kun murna waan ta'eef jaarmiyaa sodaata. Jaarmiyaa abaaboo gaafa ijaaramu gaafa ijaarru shakkii guddaa qaba ture jireenyaan ijaarameetitti deeme bar. Nan yaadadha jaalsuuraa fa'aa anatu wal qunnamsiise beeke. Jaalsuuraan ijaarsi barbaachisaadha maaloo lafarratti. Jireenya waan naan jedhe hanqinatu jira ta'a malee numa qabnaa sin jedha. Kanas numa qabnaa, sanas numa qabnaa, sanas numa qabna jedha. Mee jaarmiyaa murni kun yoom ummatatti dhiyaatee beeka? Yoom ummata dubbisee beeka? Ummata dhiisi miseensa isaa waraana isaa eessatti dubbisee beeka? Waraanichi waraana isaa hoggansi waraanicha eessatti bakka tokkotti dubbisee mariisisee fudhatama irraa argatee hanqina isaas himatee dhiifama gaafatee waraana tokkoomsee waraana irraa baqatu iftoomina kan sodaatan dandeettii waan hin qabneef yakki waan isaan harka jiruuf dukkana keessa deemu malee iftoominaan ummata duratti gadi bahanii waan himatan hin qaban. Bar nutu waan isaanii himaa ture bar. Bakka hin jirreetti waan tokko. Ifama doktor dubbii keessa harkattiin dhaabu itti deebita. Biyya alaa kana keessatti gaafa jaarmiyaa abaaboo biyya alaa gadhaamnu namoota 12tu turan. Namoota 12 kun kan inni gidduutti argamu beellama qabee fi jala bada. Jaarmiyaan akka dhaabbatu hin barbaadu. Jaarmiyaa kanatti kan dhaqnee dabalamnee wajjiniin jabaannee hojjannee akka jaarmiyaan ta'u goone anaaf elemootu ture. Koreen ana elemoo fi jireenyaa turre nu sadan namoota 12 kana keessaa kan jarri gaafsan nu filatan. Erga gaafsanaati guyyaadhaan sa'aatii 16:24 irra kan miseensi jaarmiyaa abaaboo amma jiru kun beeku. Nam tokko 2-3 nama itti bilbilee waggaa 2 guutuun jaarmiyaan kun akka ijaaramu taasise. Har'a akka waan jireenyaa fi qajeelaa fi gareen isa fakkaattu. Amma warras keessaa waan tokko jedhan warra nanii kadhadhee gara jaarmiyaa kanatti dabalee dhabeek. Kadhadhee
akka wanta dantaa dhuunfaatiif naa godhanitti kana waanan ummata fuuldura taa'ee sobuu miti. Miseensi kun guutuu isaan na beeka. Kadhadhee kanatu ta'a ni sirreessina. Gaafii har'a nuti dubbachuu jirru kana miseensi gaafsan nu gaafachuu ture. Ni sirreessina. Haa ijaaramnu. Yoo ijaaramnee kaane booda sirreessina. Mee walaa qabannu dura oo humna taane ni sirreessina. Waan hundumtuu ni sirrata. Kan gaafii qabus ni gaafata. Bifa sanaan deemu ture. Erga ijaaramee labsuu irratti yoo rakkoo meeqa ture. Gaafa labsamu namoota gameeyyii dirree qabsoo irra jiran isaan santu damee dantaalaa ta'e as baattu bannee miti. Nama ofii gara barbaadanitti dhommoksanii hergachuu barbaadan. Nama mooraa qabsoo Oromoo keessa jiraasaa iyyuu hin beekne. Nama ofii ergatan kichuu qabsoofis kichuu aasaan illee kichuu nama akka qajeelaa barbaaddatanii fidatan. San jajjabeessinee ol qabnee qaqqabnee wajjin hin deemaa turre. Maaliif kana godhu? Namoota dameen dantaa isaanii isaan laallatu. Qabsoo bilisummaa Oromoo keessaa yeroo dheeraa qaban. Kunoo dirree kibbaa keessatti namoota tokko lama miti waggoottan isaaniif hangafa kan ta'an ga'umsa barnootaallee ka qaban mooraa keessaa ari'atanii warreen kichuu itti aantu koree godhatanii dirree biyya alatti ergatan. Kan gabaasaa hin beekne kan akkatti haasaan hin beekne kan akka barbaade dirree fuullee xiqqoo haasaa bareera. Akkatti haasaan. Kana uummanni Oromoo guutummaan iyyuu miseensonni jaarmichaas namni argu hundumtu waan namni arguun dubbadha waan hin argine miti ka dubbannu. Ijaaramuu hawaasaa, ijaaramuu jaarmiyaa hin barbaadan. Dubbiin dhumaa dhufteen sinitti hima. Dubbii dhumaa rakkoo kana dhalchitee sadarkaa kanaan geesse. Ijaaramuu hayyoota Oromooti. Gaaddisa hayyoota jaalbooree lammii ala kanatti ijaare. Sana tanas ciniine. Sanatu warra biraas ciniine. Fi hayyoonni yoo ijaaramanii damee har'a jireenyaan hundumatti abbaa ta'ee marra wajjin irratti akka barbaadan godhan kanatu sheer ta'aadha. Jaarmiyaa keenyayyuu amma kana namni hordofnee jedhan tokko achi keessallee ka jiru tokko situ jira gaaddisa hayyootaa keessa booree lammiitu ijaare. Piroofeesaroota ala kana jiran Piroofeesar Muhammad Hassan, Piroofeesar Muhammad Taayiroo, Jaal Karoorsaa, Jaal Jamaal Miidhagaa, Jamaal Ganamoo, Piroofeesar Asaffaa, Piroofeesar Muhammad Jaal Xaabdii yoon lakkaa'e namoota 42 tochi keessa jira. Hayyoonni, doktoroonni, piroofeesaroonni, beektonni qabsoo Oromootiif gumaacha akka godhaniif kan ijaaraman. Maalumaaf ala kanatti ijaaruun isa barbaachise. Damee isaatu isa ajaja. Jaalbooreen itti gaafatama, damee dantaa alaatii fi itti gaafatama ijaarsaaf siyaasaati. Jaalbooree achi dhiibanii nama tokko lama dubbisee haasofsiisuu hin dandeenye. Kan akka qajeelaa fidanii gara kana dhufan. Maaltu godhe? Maaliif ta'e? Namni gaafatu hin jiru. Yoo gaafatte deebiin hin jiru waan ta'eef. Akkumaatuu jette kana kan sirreeffachuu danda'u hoggansa dirree qabsoo irra jirudha. Ba'aa akkasii baatanii walabummaa bilisummaan dhuftu hin jirtu. Nama ganama tokko ka'ee dhaqee faannoo lidatu Ayyaaloo fa'aa wajjin koree ta'ee hojjechuu jiru. Itoophiyaanisti nuti walabummaa barbaannaa bilisummaa barbaannaa jenna. Kaayyichi kan ba'ameef kana. Warra silaa har'a Teedii Afroo irratti waa jedhu namoonni baay'een warra Minilik faarsu. Minilik goota keenyaa jedhanii warri faarsa warra akka Lideetoo Ayyaaloo fa'i. Hayyuu keenya Itoophiyaa tokkittii barbaannaa. Itoophiyaa tokkittii
kaafaan sabab sablammoota dhaga'uu nama hin barbaanne federaalizimii illee dhaga'uu nama hin barbaanne nuti federaalizimii irra darbinee walabummaa Oromiyaa konfedereeshiniidhaan bullaa warra jennuudhaan otoo miseensi dirree jiru qondaalonni hogganoonni waraanaa lubbuu isaanii aarsaa godhaa jiran sun hin beekne jaarmiyaan biyya alaa kun otoo tokko hin beekne hayyoonni Oromoo otoo hin beekne dhaqee nama simdoo wajjiniin koree warra kaabaa jedhanii isaanitti dhaqee galee qabsoo Oromooti faannoo warra morma nukutee fannifatee Gojamittiin galee warra basmaam jedhee Salaale irratti ilma Oromoo morma kute warra ummata horroo guduruu hawaasa horroo guduruu ka morma kute ka ummata qeerraa loonsaa yaafatee irratti sirbee lafoota kana hunda qabatee jiru warra kana wajjiniin faannoo garanaa fi faannoo garasii jedhamee addaan baafamee yeroo itti deemamutu jira jechuudha. Tooftaa waraanaati yoo jedhame tooftaa waraanaa dura qeekeetu achiiftee tooftaa waraanaa waliin godhatta. Otoo si weeraranii jiranii weerarri warra faannoo otoo qeekee keessa jiru ati tooftaa waraanaa natti godhattu jiraatti hin fakkaatu. Yoo tooftaa waraanaa iyyuu ta'e immoo marii miseensotaa marii qondaalotaa hogganas dirree biyya alaatiis ta'u hayyoota Oromootiin marii giddu galeessa ta'e gidduu keenyatti nagaa kan hin qabne gidduu Oromootti nagaan kan hin jirre qabsaa'ota gidduutti nagaan kan hin jirre dhaqxee ati diinnati wajjiniin dhaqxee nagaa humtee Oromiyaa wala boomsitu hin jiraatu. Warra maqaa Oromoo iyyuu dhaga'uu hin barbaanne maqaa biraatiin Oromoo waamu warra kana wajjiniin fakkeenyaaf Iskindir Naggaa Baldaraas warra Baldaraasii wajjiniin har'a Abaaboo Boonii wajjiniin dorgomee wajjiniin wal tumsee waliin deemu jira kan uummanni Oromoo hin beekne. Maaliif Baldaraasiin jedha inni deemuu fi uummata Amaaraa bilisa baasuuf Finfinnee kan Amaaraatii bararaadhaa warri kabiraa bifa sanaan warra deemaa ture. Kun ta'uu dinnaan dhaqee warra faannootti galee faannoo wajjiniin Itoophiyaa tokkitti humnaan qabannee olaantummaa Amaaraatiin bulchina warra jedhan faana warra deemaa jirudha. Eessaa akka dhufan warri kun gaafii uummata Oromoo nu deebisuus hin danda'an. Tokkummaa Oromoos hin fedhan. Kanaaf warra akkasii qabsoo Oromootiif furmaanni isaan buusuu danda'anis tokko hin jiru. Fakkeenyaaf zooniileen Oromiyaa keessa jiran kophee dhabee kan beelaa fi booshee boqqolloo daakuu waan ittiin bitatu dhabee kan rakkatu hedduu jira. Isa kana maa gargaartuu jedhee gabbayee quufaan nu arrabsaa oola. Warreen akkasii gaa qabsoo Oromootiif furmaanni Oromoon irraa eeggatu maali? Maal nuu buusu jedhee Oromoon furmaata irraa eeggata? Bifa akkanaatiin fakkeenyaaf har'a Iraan waa'ee jabina Iraan fanutti haasa'u. Iraan dandaadhaan mitiim kan deemtu. Iraan saba ishiitiif biyya ishiitiif olaantummaa biyyoota biraa irratti dhufe humna qabduun keessotti nagaa ishii uummattee kan diinni irratti ijaarellee tasgabbeessitee warra deemtudha. Mee kanaanis wal qabsiisiti waan idil addunyaan irratti jirtuu fi Oromoon silaa maal yoo godhe humna ta'uu danda'a. Yoo warra akkasii kan ammoo bifa kamiin irra oolee waa ta'uu danda'a. Har'a addunyaan kun garantaan itti deemuu jirti. Ameerikaanis gaafii baay'een sitti kaasaa jira. Numa qabattanii abdii qaba. Ameerikaanis fi Israa'el walii galanii Iraan tumaa jiru. Fakkeenyuma har'a gaafii Afrikaas jeeqamaa jira. Biyyoonni addunyaa guutuun jeeqamaa jiru. Yeroo akkasitti addunyaan jeeqamee meeshaalee qaamni namaa keessa hin jirre daqiiqaadhaan iddoo meeqa dhaqee waa hunda teknooloojiidhaan hojjetu jirutti Oromoon qawwee waraanni bilisummaa Oromoo humna Abiyyi irraa milishaa irraa hiikkatee makalaakaa irraa hiikkatee deemu kana yoo ati waraana bilisummaa Oromoo waan inni ittiin booshee bitatu yookaan daakuu bitatu waan ittiin rasaasa bitatu kophee bitatu uummata kee walitti qabdee gargaarte
bifa kanaan gabbayee si arrabsu walabummaa Oromiyaati fi bilisummaa Oromoo fide jettee eegdamoo dhuguma garaagarummaan isaan faannoo Itoophiyaa tokkitti jedhamtu kana wajjin qaban waan xiqqoodha akkamitti hubattamee isa jedhuu fi walumaa galaasumaan cuunfaa isaanuu kenni fayyaa ta'e. Amma jalqaba bara. Gaaffii hedduu gaafatte gaaffii tokkoffaa isa duraatu hin fidne haa ta'u hangan danda'een cuunfeetuman sii dhiyeessa gaa. Ani I think rakkoo kana bakka saditti qoodnee ilaalluu qabna. Tokko rakkoo waraana keessa jiru. Lammata rakkoo miseensa keessa jiru. Sadaffaa waraana gargaarsa godhaa uummata gargaarsa godhaa jiru kan biyya alaa keessattuu kanarratti. Murni marroo kun ani hoggansa jedhee hin yaadu. Jaarmiyaan Abaaboo Waboo jedhamu kan jireenyaadhaan hogganamus hin jiru. Because sana of jalatti diigan. Sana miseensa arrabsaniitti of jalatti diiganii kaan seeraan ala karaa ta'een ofirraa ari'anii diiganii uummanni hin jiru amma. Yoo ilaalte amma Ameerikaa keessa nama muraasa jira. Nan beekaa Siyaatil keessa nama hedduutu ture gara 40 gahaa ture miseensi. Amma achitti ati nama 5 hin caalu maqaa dha'uu dandeessa. Oregon keessa nam tokko jira. DC keessa nam tokko moo 2 jira. Minnesota durgatan isaan. Minnesota irraa nama hin qabnu. Minnesota is a lost cause jedhanii waan dhiisan. So koreen biyya alaarraa gargaarsa kana geggeessu koreen jaarmiyaa Abaaboo Waboo jedhamu kan biyya alaa hin jiru. So I think koreen achi keessa ture koreen qaama kanaan murna kanaan dhiibame koree ofiisaa ijaarratee jira. So koree santu ammas jabinaan waa'ee qabsoo Oromoo irra jira, kaayyoo Oromoo irra jira, uummatas ijaarutti jira, maallaqas sassaabee waraanatti dhaqqabsiisutti jira. Koree san balaaleffachuuf gadi bahan dheengadda. Koreen sun jabina isaa gaafa argan maaliif kun ta'aa jedhanii isa balaaleffachuuf jedhaniiti akkuma baraniin akkuma aadaa isaanii as gad dhufanii uummata Oromoo arrabsutti ka'an. Kanaan dura keessatti nan dhagaa garee isaanii walitti guuranii walgahii qaban turan gaafa walgahii dheengadda kanaaf qophaa'aa turan. Uummanni maal jedhee uummanni nurraa nufee nurraa galeera. Walgahii gaafa waamnu hin dhufu. Maallaqa kennaa hin jiru. Uummanni nurraa deeme rakkoon ammoo namni deemu hundi jireenyaadhuma himata. Yoo akkana taate maaliif ati irraan gorre? Gaafa jedhaniin deebiin inni deebise. Anaa miti rakkoon isaan qabanii. Ana wajjin namni rakkoo qabu tokko illee hin jiru. Rakkoon isaanii marroof deemu marroo kaasuu barbaadu. Jedhee gaaffii inni gaafatame dhiise marroo kaasuu harka dheereffatanii waraana keessa harka dheereffatanii qabu. Marroo kaasuu barbaadu. Now, waa'ee marroo inni marroodhaaf avokaatoo miti. Gaaffiin gaafatame ati uummanni biyya alaa si balaaleffataa. Situ rakkoodha jedhaa suma himataa namni deemu hundi. Kanaaf yoo kun ta'e maaliif irraa hin gorre? Maaliif hin kaane gaafa jedhu isa dhiiseet isaaf deemu beekadhaa jedha. Warri biyya alaa rakkoo waraana keessaa furuu hin danda'u. Warri biyya alaa waan danda'u kaase. Waa'ee waraanaati mi kan kaasu. Asitti miseensi as jiru si himataa gaafa rakkoo himatu. Ati maaliif hin kaatu jennaan kanaaf deemu waan ta'eef ana wajjin rakkoo warri qabu hin jiru. Atuu himaa jirtu turte egaa. Xalayaa barreeffattanii, gaaffii kaastanii, ani karaa meeqaan gaafadhe, waraanni karaa meeqaan gaafatee waggaa 3-4 dura jireenyaan hin ka'aa kaasuu qaba, marrootu kaasuu danda'a jedhanii murteeffatanii waraana keessattuu. Ayyee jedhanii fudhatanii marrootu cicheetti dhiise. Qaangaammaatitti. Okay. Gaafa inni dhufee namichi farra qabsoo ta'e kuni okay rakkoo otoo hin ta'in furmaata waaraa Oromooti. Jaala jabaa Oromoodhaaf qabsaa'u qophaasaa wareegama kaffalaa jiru kanadha.
boolla tokkotti waliin seennaa jedhee himu rakkoon jireenyaa miti yaada hanga ammaattu. Rakkoon itti gaafatamummaa, rakkoon oftoomina dhabu, rakkoon kaayyoo irraa maqu, rakkoon walabummaa balaaleffachuu, warra walabummaadhaaf qabsoofna, kaayyoodhaaf qabsoofna, sagantaa irratti hundoofne qabsoofna jedhu balaaleffachuu, okay, seeraan ala ta'anii nama ari'uu, miseensa diiguu, kana hunda kan uumu edaa jireenyaa utuu hin ta'in inumaa marroodha jechuudha. Waan jireenyaa ofitti yoo fudhata ta'e itti gaafatamaan isa waan ta'eef farrichi amma jireenya qofa utuu hin ta'in nama jireenyaa jiraachisaa jiru isadha jennee dubbanne. Hin maraatan. Dhugaan itti fufe. Dhugaan adeemsa keessa ifa ta'aa deemee amma biyya alaa kana keessatti miseensi isaan qaban Sweden irraa nama beektutu jira. Beekta. Awurooppaa irraa uummanni irraa galee jira. Jajjaboon waboo gargaaraa turan biyya Jarman keessa amma isaan wajjin hin jira. Eenyu jira? Ijoollee Yaman keessa. Isaaniin immoo maal godhu? Abdiitti horu beektaa? Kaanaadaattis hin baafna, Ameerikaattis hin baafna, mana sinii kireessina, kana sinii goona jedhanii warra barreessuu hin dandeenyetti barreessanii waan Facebook irratti dhoobamu itti kennanii bobbaasu. Arrabsoo suuraa barreessuu hin danda'amu ijoolleen sun. Abdii immoo qabu beektaa biyya biraatti sin baasna, sponsor sin goona jedhaniini warra bitatantu jira. Ijoollee kanaan ala warra qulqullina yaadaa qabaatee beekumsaan kaayyoo irratti hundaa'ee ijoollee rakkoo keessa jirtu exploit gochuu dhiisanii silaa warra beekumsaan qabsoo kana utubuu danda'u of jalatti hiriirsuun gaarii ture. Kan jiru ofirraa ari'atu. Waraana keessa rakkoo jira. Waraana keessa ijaarsan barbaadan jarri kun. Murni kun diigumsa barbaada. Tokkummaa waraanaan barbaada. Tokkummaa sabaa hin barbaada. Olaantummaa nam tokko, olaantummaa garee tokko labsu bakka hundatti. Isuma mirkaneessuuf tattaafatu. Okay? Dameewwan adda addaa keessatti rakkoo uuman, dadhabsiisan. Kaayyoo irratti hundaa'anii tarsiimoo waliigalaa, okay, karoora tarsiimoo ta'e strategic plan hin qaban, bajeta hin qaban, akkaawuntii san eenyuyyuu hin beeku, accountability hin qaban, itti gaafatamummaan hin jiru waraana keessatti. Miseensa jaaraan jira. Biyya ambaatti miseensa qaban ofirraa kuchisiisan. Okay? Biyya keessatti dhiisi. Leenjiin siyaasaa tasgabbiidhaan sirna qabeessa ta'ee kan itti fufiinsaan gaggeeffamu hin jiru waan ta'eef dabballee hin qabu. Nuyi egereef gaafa humni kun injifate biyya jaarrachuuf deemna jechaa waraana malee bulchiinsa yoo hin qabaanne uummata maaltu bulcha? Kanaaf siyaasaan leenjifamuun dabballee horachuun miseensa siivil ta'e waraanaan ala ta'e ijaarrachuun barbaachisaa dha jennee waggaa 5 dura iyyaa turre. Maal barbaachisa siin jedha kun? Hin qabnaa karaa dhokataadhaan hojjechaa jirraa maal siin jedhu yeroo adda addaatti. Arginee hin beeknu miseensa walitti fidaa. Hoggansi silaa miseensa uummata, miseensa of jala hiriirsa, uummata tokkoomsa, miseensa tokkoomsa, waraana tokkoomsa, bakka hundatti faffaca'insa qofa, qoqqoodina qofa, murna ofii ijaarratanii murna kaan karaa biyya alaa immoo garee ijaarratanii WhatsApp keessa seenanii nama wal arrabsuu waan arrabsoo isaan facaasan walii hiru kanatu deemaa jira. Gargaarsa irratti laal waraanni kun waraana Oromooti, waraana gandaati miti. Oromiyaa jedhee bahee gandaan hin galu. Waraanni kun waraana jaarmiyaa siyaasaati miti. Waraanni kun waraana biyyoolessaati. Oromiyaadhaaf dhiige, wareegamni isaa Oromiyaadhaaf gaafa yaadannoo goonuufis akka warra Oromiyaadhaaf wareegametti yaadannoo goonaaf. Takka takkaan maqaa isaanii siidaarra keenya jechuudha. Waraanni kun
ganda tokkoof hin ba'an. Okay? Waraana kana waraana biyyoolessaa waan ta'eef Oromoon hundi namni Oromoo ta'e hundi namni ofiisaa akka lammii Oromootti ilaalu hundi gargaaruu danda'a. Gargaarus qaba. Dirqama isaati. Dirqama lammummaati. Okay? Kana godhuudhaaf hayyama eenyurraayu hin barbaaddu. Karaa keenyaan malee jechuun hattummaadha. Maallaqa sassaabdan gargaarsa keessan nutti kennaa nuyi akka feene ittiin dhimma itti baana. Malee waraanichatti dhaqqabsiisuu miti. Akka waraanichatti sirnaan dhaqqabu gochuudhaaf jaarmiyaa ijaarame diigan. Itti gaafatamummaan hin jiru. Maaliif akka diigan hin beekan itti himan. Dhufanii gaafa namni gungumu gaafa rakkoo himatu gantoota hattoota jedhanii arrabsu. Kun hanqina guddaa qofa utuu hin ta'in yakka. It's a crime. Okay? So gargaarsa gochuudhaaf ummanni biyya alaa hayyama marroon barbaadu, hayyama jireenyaan barbaadu, hayyama qajeelaan barbaadu. Ijaaramnee gaafa isinitti dhufne isin nu jibbitanii gargaarsa keessaniin feenu jettanii okay, waraana keenya karaa dandeenyuun gargaara. Waraanichi immoo rakkoo isaa furatee hoggansa gaafa tolfate karaa saniin haala sirna qabeessa ta'een okay, itti siqnee gargaara. Ammatti ummata biyya alaa abdii kutachiisnee galchuun sirriin ta'u. Ummata kana waraana isaaf gargaaru gochuun ijaaruun okay, karoora tarsiimoo baasanii fi fuulduratti adeemsisuun kaayyoo irratti barsiisuun akka cichu godhuun dirqama hawaasa Oromoo biyya alaati. Bakka hundatti kun godhamuu qaba. Kan ammoo itti jirra. Hayyoota ijaaruun, miidiyaa ijaaruun, okay? Dameewwan adda addaa ijaaranii advokeesii irratti jabaachuun, damee dippiloomaasii jabaa ijaaranii imaammata dhimma alaa baafatanii, tarsiimoo dhimma alaa baafatanii, karoora baafatanii, hariiroo gareewwan adda addaa qaamolee adda addaa wajjin gochuun dirqama gargaarsa biyya alaati. Warra biyya alaarra gargaaruuti. Kana itti bobbaana. Waa'ee hariiroo kaaste. Hariiroon amma isaan bakka hundatti godhanni jedhan kun hariiroo karoora tarsiimoo irraa ka'ee miti. Hariiroo imaammata biyya alaa, dhimma alaa Oromoo irraa, foreign relations policy irraa kan ka'e miti. Hin qabanuyyuu sirriitti waan qulqulleessanii dubbatan hin beekan. Dippiloomaasii jechuun ergamtoonni biyya Ameerikaa nu dubbisan kun injifannoo guddaadha. Kan jedhu. Waa'ee injifannoo gaafa haasofnu dheengadda dhufanii maal jedhan? Hiikkaa injifannoo jijjiirre jedhan. Injifannoo jechuun dirree irratti injifachuu miti. Injifannoo jechuun siyaasa irratti injifachuu miti. Injifannoo jechuun miseensa horachuu miti. Oromoo tokkoomsuu miti. Ijaarsa jabaa ijaarrachuu miti. Injifannoo jechuun murna hannaa fi yakka kanaa jiraachisuudha. Okay? Namoonni adda addaa bahanii nu qeeqanii jireenyaa qeeqanii garuu inni itti cichee kun hojiirra waan tureef as geenyeerra. Kanatu injifannoo haaraadha. Hanni jiraate. We got away with it jechuu isaaniiti. Banne jedhanii yaadaa turan amajjiirraa jalqabe. Siigalee. Amma injifannoo hiikaasaa jijjiirree lubbuun jiraachuu keenya har'as akka hogganaatitti haasa'uu keenyatu injifannoodha jechaa jiru. Waa'ee Iraan kan kaasan kanarraa. Iraan jiraachuu isheetu mootummaan ishee kufuu irraa ooluu isaatu injifannoodha. Nuyis kufaatii irraa ooluun keenya harki qabatamee seeratti hin dhiyaanne isaan waan ta'eef jechuudha. Kun injifannoo guddaadha nuun jechaa jiru. Qabsoon garee kana murna kana jiraachisuu ta'ee jechuudha. Hoggansi kun maaliif dadhabaadha jenna? Waraana keessatti akkuma argitu waraana Oromoodhaaf lolu gandaan qoqqoodanii walirratti bobbaasu. Olaantummaa nam tokko irratti waaqeffadhaa siin jedhu bara. Marroo akkamitti tuqa? Marroon akkamitti qeeqama?
marroo dhiisii nama meeqa qeeqnenti dadhaba hanqina qabu dhiisiti akka oromootti qabsaa'uuf seeraan buluu hanqina qabaachuu qofa miti ga'umsa dhabuu qofa miti seeraan buluu sin fedhan abbaa irrummaa dhaan deemu abbaa irrummaadhaaf deemu immoo sirni isaan ijaaranis kanu har'a ummata isaan qeeqee kana hattoota gantoota jedhanii dubbachuu yoo danda'an boru gaafa biyya to'atan warra isaan qeeqee maal godhu har'a waraana bilisummaa Oromoo isaan wajjin waliigaluu dadhabe irratti warri kun abbaa irrummaa Isaayyaas caalaa ta'e Isaayyaas isa akkana godhe ture dur dirree irratti ajjeesaa ture miseensa ofitti qabee horatee hin beeku warra wayyaanii wajjin kan wal dhabe uummatatti ittiin dhiyaattanii uummata miseensa hin horattanii miseensuma dargii baqatee dhufeetu isinitti makamaa isin asii akka jaldeessaa ambaarra baatanii asumatti dhokattanii lubbuudhaan jiraachuu keessaniin injifachuu barbaaddu dhiiga uummataatiin jedhanii adda addummaan isaanii kanarraa madda baay'ee 1984 gareen Isaayyaas naaqfaa keessa dhokatee miseensa dargii irraa baqatee dhufu isa of jalatti galchee kan fedhe ajjeesee kan fedhe dararee akkasuma jira gaafa bilisa bahanis akkasuma ta'e jarri kuni dimokiraatawaa miti jedhaniit ramadan warri wayyaanii uummatatti hin dhiyaatan murni kun uummata sodaata murni jireenyaa murni marroo akkuma jiruun uummata sodaata miidiyaa Oromoo sodaata miidiyaa Oromoo baqata tarsiimoo irratti hundaa'ee otoo hin ta'in abbaa fedhe wajjin akka shiftaatti bakka ta'etti walii gala hariiroo uummata silaa waa'ee warra faannoo wajjin hariiroo qabaachuu kana ajajoota kamitti himee beekan ajajoonni hin beeku quba qabu kana bar wal dhabdeen gaafa faannoon Oromiyaa keessatti rakkoo dalagu isaan no faannoo dhugaa miti kana kan godhe maaloo afacha hin dubbatinaa waan kana jedhanii abukaatoo faannoo ta'anii argamuun silaa ani isaan ta'ee rakkoo kana akkamitti ilaaltuu jettee yoo hariiroo warra hariiroo waliin qabdu sana wajjin itti dubbattee itti gaafatamummaa fudhadhaa yookiin balaaleffadhaa waan kana jettee isaan irratti dhiibbaa geggeessita malee aatummaan otoo isaan hin kakatin hin waakkatin aatumti dhuftee isaaniif waakkatta jireenyaan kana godhe hojiin isaa warra hariiroo qabu sana wajjin isaan irratti dhiibbaa geggeessu ture akka qaama Oromoo tokkotti isa dhiiseet isaaniif abukaatoo ta'ee lakki isaanii miti warra mootummaatu kana godha jedhe no kun dadhabina beekumsas miti abshaalummaas miti dadhabina garuu gaafa warri kun Oromoo irratti rakkoo akkanaa uuman murni waboo waan kana ofirraa loluuf ka'e hin dhaabsisan bar marroonfaa hin dhaabsisu so maal jechuufan kana jedhe gaafa hariiroo adda addaa uummatan ajajoota kanaaf hoggansa walootiif hin himumoo waliin taa'anii murteessumoo okay advantages disadvantages jedhanii madaalanii itti deemumoo akkuma shiftaa biraa wajjin walitti dhuftee hariiroo godhatta hariiroon tumsi barbaachisaa ta'uu danda'a baay'ee wayi hariiroo tooftawaa ta'e hariiroo tarsiimoo ta'e qabaachuu dandeessa garuu kaayyoorraa okay karoora tarsiimoo irraa imaammata irraa ka'a malee fedhii fi faayidaa nama dhuunfaatiin dukkana keessa deemtee gaara keessa deemtee raasaa keessa deemtee waliin abaluu wajjin kana gudunfadhe jettee dhuftu borussii gana baay'ee wayi miseensis haala irraa waan kanarraa hirmaatuun qabu waan irraa hirmaatu waan fudhatuun qabu kanaaf I think seeraan bulmaanni seera jalatti buluun dhabameet abbaa irrummaan jabaate iftoominnan qaban because iftoominni yoo jiraate itti gaafatamummaa dhufa itti gaafatamummaa sodaatu itti gaafatamummaan bifa sadii qaba kan aangooti kan maallaqaati kan siyaasaati okay mandate maallaqa kan naamusaati kanaaf sirni ittiin bulmaataa sirna naamusaa seera naamusaa kana qabda karaa kanaan itti gaafatamummaa hin fudhatu hoggansi kun dhageettis hin qabu uummata durattis
agarteetta. Walgahii gareen keessan sun godhe irratti namni meeqa akka jiru arganiit maraatan. Walgahii isaanii hin dhageenya garee waatsaappii maal keessa taa'anii waan haasa'an walgahii isaanii irratti hin dhageenya hin maraata akkamitti garee kanatti deema namni akkana nu dhiisee jecha haasa'u. Dhageettiin qaban. Jireenya duris namni hin dhaga'u hin dhaggeeffatu ammas namni isa dhaggeeffatu hin jiru. Gareedhuma inni of jalatti exploit gochaa biyya ambaarraa Kanadaattiin sin baasa, Awurooppaatiin sin baasa maal jecha qaxaratee jiru. Gareewwan sana malee namoota muraasa harkaan qubaan lakkaa'uu dandeessa warra sana. Dhageettiin qaban. Yoo dhageettiin qabne miidiyaa isaaniirraa ilaaluu dandeessa. Miidiyaa walgahii isaaniirraa ilaaluu dandeessa. Dhageettis fudhatama uummata duratti hin qaban. Fedhii fi faayidaa uummata keenya tiksina yoo ta'e dhageettii qabaachuu qabda. Amanamummaa qabaachuu qabda. Amanamummaan hin jiru. Amanamummaan hin jiru. Of mandate, trust with the mandate, trust with the discipline, trust with the objectives kaayyoo jechuudha. Hin jiru kun. Kanaaf jaarmiyaan isaan ittiin dhaaddatan kunis jaarmiyaa baa'oo jedhan jiraanne lubbuun jiraanne diigamuuf qarqara geenyatti irra jiraanne injifannoo guddaadha kun jechuuni. Namni sadeen kun as gadi bahee haasa'uu jalqabee jechuuni. Kunuu jiraachuudha, kun injifannoo guddaadha. Hiikkaan injifannoo jijjiirame irra jechuun maal jechuuf sitti fakkaate? Qabsoo irra hin jirru nuyi. Nu galchan seenee sodaannee turree. Amma hin galtanii miti seeraan itti gaafatamtu amma achi. Dhiibbaa adda addaa biyya alaatti siin goona. Waraana keessatti immoo waraannichi furmaata ofiisaaf tolu hin fidata jedheen amana. Now, addunyaa irratti wanta adda addaatu deemaa jira. Waraanni Iraan irratti deemaa jiru, Iraan Israa'el geggeessaa jirtu, waraanni lolli waraanaa Ameerikaan geggeessaa jirtu kun waan baay'ee jijjiiraa jira. Qaamoleen United Arab Emirates fi Saudiin waan kanarra baay'ee miidhamanii jiru. Isaantu immoo mootummaa Itoophiyaa gargaaraa ture karaa adda addaatiin. Jarri kun amma ofii isaaniitiifis dhiibbaa baay'eetu irra jira. Rakkoos keessa seenanii jiru. So hariiroon isaan wajjin mootummaan qabu maali? Hariiroon nuyi qabnu maali kan jedhu. I think hariiroo Ameerikaa wajjin qabnu, hariiroo Chaayinaa wajjin qabnu, hariiroo Raashiyaa wajjin qabnu, hariiroon Iraan faa wajjin qabnu, Turkii faa wajjin qabnu kan akkam ta'uu qaba. Warri Middle Eastii kun mootummaan karaa Israa'el goreera qaata. Karaa amantii isaaniitiinis Abiyyi faan immoo durumaa jalqabee biibiin obboleessa kiyyaa inni waan jedhu waan qabuuf isaan gara Israa'elitti citanii jiru. Duris Zionistidha. Mootummaan Itoophiyaa by the way, Itoophiyaawinነት jechuun Zionism in Amharic jechuudha. Zionism in afaan Amaaraatiin dubbatamu malee adda addummaa takka hin qabu. Yoo itti siqtee ilaalte jechuudha. Qabsoon nuyi goonu qabsoo Zionismii ofirraa haquudha. Durirraa jalqabee. Okay? Ijoolleen qabsoo jalqabde dur gaafa kaatu imperialismii empire diigna. Okay? Qabsoon keenya bureaucratic capitalism wajjin warra har'a aangoo of harkatti galfatee baala gizee ta'ee kunoo aangoon nu harka jirtii jedhu bureaucratic capitalism jechuun kana laata. Biiroo qabatanii kana jiraachisuun barbaachisaadha jedhanii warra faayidaa ofii isaaniitiif mormaa ummanni kun as gahee jira. Maaliif dubbii kaasna warra jedhu. Embaras feudalismii ture feudalismii ofirraa galchina jedha. Afraffaan Tsiyoonawinnet jedha. Zionism. Ani gaafadheen ture gaafa DC deeme maanguddoota gurguddoo qabsoo kana bu'uurarraa jalqaban kan akka Ibsaa Guutamaa fa'aa warra DC around DC turan. Barri keessan akkas jedha ture. TPLF Tsiyoonawinnet, Mesfinaawinnet maal jechi turte. Imperialism, bureaucratic capitalism, feudalism. Warri happa akkana jechaa ture. Warri meessoo akkana jechaa. Isinoo maal jechaa turtan tokkuma. Nuyi akkasuma Tsiyoonawinnet. Yaadadhu. Gareen waboo isa dura leenjii kan fudhate Middle Eastii kana keessa beeke. Namni 26 yeroo jalqabaatiif leenjii
waraanaa fudhatee kan biyyatti deebi'ee bara 1970 keessa Palestine, Filistiin fi Syria keessa deemaniiti. Obviously nuyi faallaa Zionizimiidha jechuudha. Because nuuf akka warra kaaniti miti. Nuuf Zionizimii kan biyya keessaa qabna, kan empire keenya keessa jiru. Afaan Amaaraatiin dubbatama malee, afaan Habashaatiin dubbatama malee, Zionizimiin jabaan achi jira. Warri achirraa dhalatte, Zionistirraa dhalatte, Aksum Tsiyoonirraa dhufte, Zionizimii balaaleffanna jettee qawwee kaastee lolte. Sirna nugusaa jibbina jette, masfinaawinat jette, irratti duultee iidiyuufaa fixxee Tigraay keessaa baaste. Keenya immoo OPDO ergamtu mootummaa keenyaa jedhee ishuma bakkaan gahuu qabnaa siin jedha. No. So mootummichi amma jiru Zionistiidha. Of course, Minilikaan taate Zionistii ta'uu hin danda'u. Ta'uu irraan ooltu. Okay? Itoophiyaa durii maal jechaa Zionistii ta'uu irraa hin ooltu. Ortodoksii ማለት ሀገር ነች gaafa jedhu bar Tsiyoonaawiነት simaa jira. Durii jalqaba ሀገር ነች gaafa siin. Kanaaf gaafa mootummaan garas dhaabbatu. Gaafa warri kun immoo dadhabaa deemaa jiran gaafa laaltu Ameerikaa fi Israa'el wal ta'anii deeggarsa Awurooppaa hanga taate of jalaa qabaachaa gaafa lolanii dadhabanii Iraan injifatamaa jiran kana dadhabina isaanii gaafa agartu. Hariiroon kee kan akkamii ta'uu qaba? Walxaxaan dippiloomaasii Itoophiyaan itti jirtu akkamitti nu fayyada? Akkamitti immoo nuyi faallaa isaanii warra jiran wajjin hariiroo uumannee hegeree Oromootiif at least bara kanatti bara 2040tti alaabaa keenya UN'tti mirmirsuu dandeenya kan jedhu karoora baafattee yoo itti deemte malee hariiroo shiftaa wajjin godhattu wajjin karasiin bilisummaa argachuu hin dandeessu. Wanti jedhamu jira tooftawaa ta'e waan ta'e fakkeenyaaf yoo rasaasni yookiin immoo meeshaan biyya alaarraa dhufu karaa Sudaanitiin gala ta'ee karaa Sudaaniin darbee karaa naannoo Amaaraatiin gala ta'ee kanaaf jecha hanga taate isaan wajjin hariiroo uummachuun barbaachisaa ta'a. Garuu hariiroo tarsiimoo ta'e gaafa yaaddu kaayyoon isaanii maali? Kaayyoon kiyya maali? Har'a maaliif na gargaaru? Inuma ani hariiroo namni barbaadu Oromootti siqee gaafata malee Oromoo miti hariiroo barbaacha olii gadi kan tumsuu deemuu qabu. Because nuyi bar biyya keenyaaf falmina, biyya keenyaan ala hin deemnu, daangaa keenyaan ala deemnee hin beeknu. Jaratu daangaa keenya gutee Finfinnee dhufuuf barbaada. Isaantu nuun mari'achuuf qaba dhufee. Hariiroo uummachuu barbaanna jedhanii kakkadhatanii waan isaan daba nurratti hojjetaa turan san immoo dhiifama gaafatanii jiraa miti at least waan tokko balaaleffatanii ejjennoo fudhatanii okay jennee itti siqna malee nuyi gugguufnee jala deemnee okay tumsa nu barbaachisa akka dadhaboota akka ganda isaanii namni deemu hin jiru. Oromoon ganda isaanii deemu hin jiru. Tigraay kan deemu hin jiru. Oromoon Amaara keessa deemu. Amaarri garuu faayidaa ofiitiif Finfinnee dhufuu barbaaddi. Hundinuu Finfinnee dhufuu barbaada. Eertiraa taatu abbaan fedhe Finfinnee dhuunfachuu barbaada. Hayyama waboo malee sun ta'uuf hin deemu amma achi dhaloonni kun siif hin hayyamu. Hin hayyamu. Kanaaf ati giddu galeessa waan taateef biyya san keessatti hariiroo isaantu barbaadee sitti dhufuu qaba malee ati miti kan jala deemee gugguufee isaaniif abukaatoo ta'ee isaaniif falmee kan hariiroo tolfattu. Garuu amma for example fakkeenyaaf yoo wantoonni tokko karaa saniin dhufu ta'e isaaf jecha gesturein tokko barbaachise haalatti gootuntu jira. Sanummoo jaarmiyaa kee keessatti mari'attee waraana keessatti fudhatama akka argatu gootee okay uummata keenya achiftee kuno kanaaf kana goone jettee himachuudha qabda. Sanummoo sabboonummaadhaan malee sabboonummaa keetiistee Itoophiyaachin agaraachin maal jecha Itoophiyaan an biyya kiyya taateen beektu. Gaafan biyya kiyya jedhee olii gadi isheedhaaf dafqaa ture ati lammii miti jettee na ariite. Shoror keessadha jettee na ajjeeste. Ati Oromoodha. Lammummaan kee gahaa miti.
naan jettu. Oromoon akka sabaatitti ani Itoophiyaa ammoo kana nan jaaladha nan fudhadha jedhee fedhii isaa ibsatee hin beeku kanaaf hiree ofii murteeffachuu barbaanna jedhu. Namni Oromoo tokko ta'e tokko isa qofaa miti jireenya qofaa miti Oromoonni tokko in the አብሮነት ግሩፕ ባህኒ ውድ የኢትዮጵያ ልጆች ማልማል ጀደኒ ጋፈ ደበተን የሀገራችን ህዝቦች ጋፈ ጀደን አከሙ መተፋን ሳኒ ከይሳ ደንዳኒ ባሰን ከና አሚን ኦፊት ኮልፋቱ መጀዱ ማለ ዱጋቲ ነምኒ ኦሮሞ ተየ ቶኮ ዮሜ ሴና ከሰቲ ብየሰን ብየቲየቱን ጀዴ ፉዳቴ አባንኮ ፉዳቴ ቱር አባንኮ ገሩ ታደሰ ብሩ ጀቹ ወራነ ከነ ከሰቲ ኦሮሞን ባየት ጋላ በስቷልና ጠንቀቅበል ጋፈ ጀደሙ ታደሳን ጆሌ ክቹታ አንበረስ ከና ከባኪያ ከይሳ ሀቀኒ ወራነ ብሔራዊ ጦር ከን ጀደሙ ገረሲቲ ረመዳኒ ከክቡር ዘበኛ ጀቹ ሲገለ ወሪ ፉዳቴ አከነቲ ዲበሜ ከይሳ በሄደ አመኔ ቶልቹ ሲንደንዳማ ጀኔ ሪዲም ጎቹን እንደንዳማ ኢምፓየር ጋር ጀኔ ክሪቲካል ሎያልቲ አገር ሲሳ ወረቱ ሬስ የኢትዮጵያዊ አይደለም ጀደኒ ብያቲ ሚቲ ብያ አላቲ ጅሬኛ ከየበለሱፍ ዱለ ጀባ ነም ተኮረቲ ገገፈመን ቤክኔ ሂሪራ ነጋነቲ ባ ኦኬ ወራ አከና ወጅን ዴምቴ እኔ አገራችን ጋፈ ጀቱ ማሊ ኦፊት ታመኑ ደደብደሞ ማሊ አፋን ኢሳኒትን ዱበቹን አቲ አከ ገሬ ኦሮሞቲ ተቃማ ኦሮሞቲ ይወደም ተፋን ከቲን ዱበት ትራንስሌት ወደ አስረት ኦሮሞኒ ከነ ፊዱዳ ፊልማን ኦሮሞ ወሬገመ ከፈላ ጅሩ አኒ ፈከኛ ጋፊ ጉዳ ከነጥ ተው ወሬኒ የሮ በርባደንቲ በከ በርባደንቲ ይጀጀለተን ጅሩ ሱኒ አከ ተቆጥ ላሉ እንደንደኛ ጋሩ ወሪ መቃ ወራነ ብልሱማ ኦሮሞ ኡፋቴ ኦፉማን ኦፊት ውሰኒ ወራነ ብልሱማ ኦሮሞ ጅሬኛ ፊላቴ ያለ ከነን ከኘ ከን ጅሬኛ ፊላቴ ያለ ከነካኤ ገሬሳቲ ኢኒ መቃ ወራነ ብልሱማ ኦሮሞቲን ጋፋ ኬሳባዬ ኮሬተ ወረ ከነ ወጅኒ የኢትዮጵያ ህዝቦች ኡመተ ኬኛ ኡመተ ኢትዮጵያ ጋፈ ጀደኒ ወራኒ ብልሱማ ኦሮሞ ኡመን ኦሮሞ ኢትዮጵያ ተኮምሱዳፍ ተኩማ ኢትዮጵያቲ ከናፊ ከነጀፈማ ቱረን ከናፍ ሚቲ ከናፈ ከንታነ ነምቤክ ገሩ ዋንተ ከነ ከንስሬሱ ቀብ ወራኒ ብልሱማ ኦሮሞ ከተነ ነመነ wanti har'atti waraanni bilisummaa oromoo waan kana yoon sirreessine yoo sirna isaatti hin deebifne rakkoo borutti dhufuuf immoo kan kana caalu dhufa rakkoon boru dhufu kan kana caalu dhufa wanta rakka qoosatti ilaalanitti deeman saba keenya gatii kaffalchiisa kaammoo yaada ummataan fudhanne kan ofii akka barbaade godhu garee kana keessas ni jira waan ta'eefi waan kana waraanni bilisummaa oromoo hubannoodhaan hayyoonni oromoo hubannoodhaan of sodaa tokko malee maaliif ilmaan dhalattuutu du'aa jiraarra wareegama kaffaluu jiran namni immoo du'aafus hin jiru namni du'aafu tokko hin jiru dhugaa irraa garuu maqtee mootummaa abiyyi oromoodhaaf hin jedha mootummaadhaami maqaan isaa akkasi adde namati sabeeka kun sirrii miti kan jennu fundura dhaabbachuu jirra gantummaasa diinummaasa rakkoo inni qabu fundura dhaabbachuu jirra wajjirti sana kan sirreeffachuu danda'u waraana bilisummaa oromoo iddoo adda addaatti jiru kanadha waraanni kun nama bakka sambuune kun bakka nambuu jedhee har'a fundura dhaabbatee sirreeffachuu hin dandeenye rakkoof gaafii uummata oromoo deebisuu irratti rakkina ta'a jechuudha gaafin uummata oromoo deebuu kan danda'u yoo har'a jabaate waraanni bilisummaa oromoo bakka jirutti rakkooleen har'a nam tokkeedha waan waraanni bilisummaa oromoo hin beekne waan kaayyoo abaaboorra hin jirre ganama tokko lafaa ka'ee
waan akkasii keessa gaaf seenan wanti kun harrumaa ka'ee furamuu qaba kan jedhudha. Kana walumaa galatti nu guduun fi yaada dhumaanuu kennee. Furmaanni maali kan jedhu irratti haa deebinu. Furmaanni maali gaafa jettu akkuma ammaatti jechaa turte kana rakkoo hooggansaatu jira. Waraanni hooggansa isaa filachuu qaba. Murna kana ofirraa kutee achi baasuu qaba. Yookaas of sirreessanii waraana jalatti seeraan buluun yoo hin danda'ame seeratti bulmaataa jalatti akka bulu godhuun barbaachisaa ta'a. Kana waraanatu furata. Furmaanni tokko kana. Yoo kun hin taane bakka har'a jirru kanatti Oromoon kabajaa dhabee jira. Dhugaan sitti hima. Okay? So, kanaaf waraanichi hatattamaan mari'atee seera irratti hundaa'ee sagantaa irratti hundaa'ee akeeka isaan qaban irratti akeeka siyaasaa isaan qaban irratti hundaa'ee sirna isaan qaban irratti hundaa'ee waliigalteedhaan hooggansa jabaa hooggansa waloo seentiraal komaandii qabu kaartaa tokkorraa waraana san bobbaasu itti gaafatamummaa waloo fudhatu haala iftoomina qabuun haala itti gaafatamummaa qabuun kan bulchu waraana kana kan tiksu ummachuu qaban. Kan lammataa Oromoo birattis, uummata birattis, miseensa birattis, waraana keessattis qulqullina yaadaa, qulqullina kaayyoo, qulqullina yaadaa sirritti cimsanii baasuun barbaachisaadha. Sana jalatti hiriiruun barbaachisaadha. Har'a namni jireenyaa qeeqe marroo qeeqe gantuudha jedhama. PPdha jedhama. Anaan faa PP jechuu feete takka takka si gareen arrabsoo kun. Okay. So, qulqullina yaadaa garuu gareen suni kuni maal jechaa ture kanaan dura? Warri walabummaa jedhu dadhaboo kan waraana takka illee of harkaa hin qabne jedhaniit yaadni walabummaa kun immoo amma bakka jirrutti dippiloomaasii keenyaaf waan tolu moo akkanumatti dubbanna moo akkanumaan wacci jedhanii arrabsuutti ka'an. Yaada walabummaa xiqqeessuu. Warri kun gantuu otoo hin jedhamin warri walabummaa irratti cichee kaayyoo durii irratti cichee ijaarsaan tasgabbiidhaan deemuu qabna jedhutu gantuu jedhama. Kun maalirraa madda? Qulqullina yaadaa qabaachuurraa madda. Kana tolfachuun barbaachisaadha. Irra deddeebinee kana uummata keenya barsiisuun nyaachisuun okay? Barreeffamaanis qorannoodhaanis karaa intelligensiidhaanis kanarratti waan utubame qulqullina yaadaa yeroo adda addaatti bara kana keessatti waan akkanaa yaaduun sirriidhaayii nama jedhu jira. Haala amma jirru dhaloonni kun kana barbaadaayii uummanni keenya kana barbaadaayii kan jedhu faatu jira bara gaafa TikTok irratti waa dhaggeeffattu. Kanarratti qulqullina yaadaa uumuun dirqama hayyoota Oromooti irra caalaansaa garuu ummatichis gadi fageenyaan dubbii Oromoo kana qabsoon Oromoo kun qabsoon wareegama hagana isa kaffalchiiste kun maaliif kan jedhu irratti qulqullina yaadaa uummachuun barbaachisaadha. Sadaffaa tarsiimoo fi imaammata jajjabaa qabaachuu qabna. Keessattuu dhimma alaa irratti because barri jijjiiramaa jira. Qaamni jajjaboon durii amma dadhabaa jiru. Qaamoleen haaraan babbahaa jiru. Hariiroo akkamii qabaachuu qabna? Dhimma alaa irratti imaammanni keenya kan akkamii ta'uu qaba? Tarsiimoon keenya maal fakkaachuu qaba? Karoora qabna. Oromiyaan bilisoomsinee walabummaa labsinaa jenna. Yoomiif? Yoo karoora hin qabaanne, humna maal qabna? Dadhabina maal qabna? Diinni keenya humna maal qaba? Dadhabina maal qaba? Kamiin leverage goona? Humna qabnu kamiin leverage goone? Hoggaa meeqatti bakkam geenya? Kan jedhu irratti qulqullinaan lafa keessee jarri Trump faanbar hoggaa 10-15 dura Project 2025 jedhaniit irratti hojjechaa turanii 2025 Trumpin os baasanii amma waan deemaa jiru kana godhaa jiru. Nuyi hoo
2050, 2040, 2030 when kan jedhu. So tarsiimoo imaammata yeroo dheeraa, yeroo gabaabaa, yeroo giddu galaatiif ta'u qabaachuu qabna. Hawaasa keenya immoo ijaaruun afuraffaadha kun furmaanni hawaasa ijaaruun barbaachisaadha. Hawaasa biyya keessattis biyya alaattis ijaaruun gurmeessuun qabsoo jalatti hiriirsuun barbaachisaadha. Hoggansi amma jiru kun ummata diiga, ummata tuffata, ummata arrabsa malee ummata of jalatti hiriirsuu hin danda'u. Ofirraa ari'uudhuma. Gargaarsa keessan hin barbaannu. Amma immoo hattoota maal kan jedhu kun dadhabina guddaa hoggansi akkanatti hin dubbatu. Okay? So hawaasa ijaaruun barbaachisaadha. Hawaasa kana gaafa ijaartu dhaloota haaraa kana fudhachuu qabda. Warra har'a dargaggoo ta'e kana yaada isaanii fudhachuu gaafa tarsiimoos baaftu yaada dhaloota kanaa bakkam jira akkamitti rakkoo isaa furra kan jedhu giddugala godhattee deemuu qabda. Kanarratti bobba'uun barbaachisaa ta'a. Irra caalaa kan biyya alaas kan biyya keessaas yoomiyyuu caalaa har'atti waraana kana jabeessuun barbaachisaadha. Waraana kana diinagdeedhaan, beekumsaan, intelijensiidhaan karaa adda addaatiin jabeessuun dirqama lammummaati. Waraana kana jabeessinu malee qabsoon kun baduuf deemtii jechuun barbaada. Hanga Oromoon jirutti qabsoon hin baddu. Because qabsoon nu keessa jirtu nutu irraa galuu danda'a malee nu irraa hin galtu. Inuma jiraatti. Garuu waraana jabaa amma qabnu kana jabeessinee daran jabeessinee gara bilisummaatti tarkaanfachuu qabna malee waraana amma qabnu ammas bittinneessinee irra deebiidhaan ijaaruudhaaf deemuun gatii baay'ee nu kafalchiisti waan ta'eef waraana kana wama hundaan jabeessuun barbaachisaadha. Uummanni Oromoo karaa hundumaan haamilee isaa jabeeffatee galma akka hin geenye baree kashlabbootas ofirraa qolee kashlabbootatu baay'ate. Warra ittiin daldalatutu baay'ate. Dirree irraa isa amma jarri kun warra ittiin daldalata biyya alaa ta'anis jireenyaa fa'aa ittiin daldalatu. Qaamoleen siyaasaa adda addaa waa'ee Oromoo ittiin daldalatu. PP'n ittiin daldalachaa jirti hanga har'aatti. Kun waangoo nuwatu farkaa qaba ijoollee Oromootu jira jecha. Daldalli dhaabbachuu qaba. Haqnii fi dhugaan Oromoo gadadoon Oromoo irraa hanga dhaabbatutti dhugaa fi haqni Oromoo giddu galeessa ta'ee qabsoo kana itti fufsiisuu qabna. Kanaaf ammoo qaamni jabaan nuti ammatti qabnu waraana kana. Dadhabina isaa hunda wajjin waraana kana waan dandeenyuun jabaannee gargaaruu qabna. Koreen jaarmiyaa abaa'oo waboo irratti cichee murna kana ofirraa qolee ijaaramee jiru kun haalaan jabaatee biyya alaa kana keessatti hoggansa agarsiisuu qaba. Uummatatti dhiyaachuu qaba. Deemee qaamaan argachuu qaba. Mariisisuu qaba. Uummata hammachuu qaba. Haala yeroo barsiisuu qaba. Hubachiisuu qaba. Nyaachisuu qaba waa hunda. Akkasitti iftoominaan uummata duratti baanee uummata ofitti sassaabnee hanqina jiru himnee rakkoo qabnu himannee gargaarsa barbaannus himannee kabajaadhaan itti gaafatamummaadhaan waraana kanatti gargaaruun dirqama uummata biyya alaa ta'a. Biyya keessaan immoo hamileedhaan intelijensiidhaan karaa adda addaatiin waraana kana gargaaruun yeroo hundumaa caalaa har'atti barbaachisaadha. Kanatu furmaata fida jedheen yaada. I hope warri dhaggeeffachaa jiran warri waan kanarraa baay'ee dhimmaman I think yaada kana fudhatanii hin raawwatu jedheen abdadha. Kanuman jedha. Dhugaatti jechootan qabu guddoolfaadhu Dooktar fayyaa ta'ii galatoon akka gaariitti dhimma qabsoo keenyaa akka namaaf galutti akka hubachuun danda'amutti irraa mari'anna. Haala yeroo irrattis immoo dhufnee sabni keenya rakkoonni keessa jiru ni himna. Qabsoon bilisummaa Oromoo itti fufa. Waraana bilisummaa Oromoo gargaaruun immoo akkuma atu jette eeyyama nama kamiyyuu nama gaafachiisu. Egaa wantoonni hedduu turraa dubbatamaa marsaa biraatii walitti deebina. Haala bareedaa hubannoo uumuu danda'u irratti Dooktor Tsaggaayee Araarsaa ayyicha keenya wajjin mari'annee xumurreerra. Egaa fayyaa ta'aa ulfaadhaa siniin jenna.
Doktor Ulfaadhuu Fayyaate.